Opinion ummata tiksu dandeessi beekta. Mootummaadha bar. Structure san kan qabu isaani. Birokraasii kana kan qabu isaani. Makalakayaan seenuudhaaf heera jira. Heerri mootummaa hanga mootummaan naannoo humna kiyyaa oli jedhutti takkaahu paarlaamaan federaalaa mootummaan naannoo nagaa eegsisuudhaaf fedhii takkaahu humna hin qabu jedhee murteessutti makalakayaan seenuu hin danda'u. Karaa lama qofaan kan seenu. Takka mootummaan naannoo seenii jedhee yoo affeere. Humna kiyyaa ol ta'ee jira kootu nagaan eegsisii. Naannoo calanqootitti, naannoo ambootitti, naannoo dambidoollotitti ani akka mootummaa naannootti humni nageenya ani qabu humna kiyya ol ta'ee jira naa koottaa jedhee yoo yaame akka Muktaar Kadir bara gaddaa godhetti yoo kan yaamu taate tokko kana. Kana yoo ka ta'uu baatu taate immoo mootummaan naannoo yoo yaamin kan humni federaalaa seenuu danda'u paarlaamaan biyyattii wal gahee mootummaan naannoo Oromiyaa nagaaf tasgabbii eegsisuu hin dandeenye. Mirgoota namummaa eegsisuu hin dandeenye. Haalli nageenya biyyattii gaagaamarra gahee waan jiruuf nageenyi naannoo Oromiyaa mootummaa naannoo harkaa bahee humnoota federaalaa jala seenuu qabaya. Kan immoo gabbi falamaan kan godhu. Tokko state of emergency akkuma dura godhan labsii yeroo muddamaa labsuudhaan yookaan immoo keewwata amma dura jechaa turre 395 fayyadamuudhaan mootummaa naannoo dissolve godhee aangoo irraa buusee mootummaa federaalaa jala yoo kaa'edha. Kan mootummaa waraanni federaalaa seenuu kan danda'u. Amma lachuu hin godhamne. Mootummaan naannoo Oromiyaa illee hin affeerre hanga nu beeynutti affeerre yoo jee gadi bahee dubbachuu danda'uu qaba. Mootummaan federaalaa takka paarlaamaan federaalaas ol bahee mootummaan Oromiyaa nagaaf tasgabbii eegsisuu hin dandeenye. Kanaafuu humni federaalaa seenuu qaba jee labsii hin dabarsine. Kanaaf waraanni federaalaa naannoo Oromiyaa keessa jiraachuun it is illegal, is unconstitutional. Bu'uura seeraa tokko illee hin qabu jechuudha. Akka humna weerartuutitti ilaalamuu danda'a. Akka humna weerartuutitti ilaalamuu danda'a. Humni seeraan ala hidhatee biyya tokko keessa socho'u kamiyyuu akka humna seeraan ala akka humna weerartuutitti ilaalamuu danda'a jechuudha. Mootummaan Oromiyaa waraana federaala jala jiru kana poolisii federaalaa haa taatu humna agaazii Oromiyaa keessa socho'u kana akka humna weerartuutitti ilaaluu danda'a jechuudha. Kana godhaa hin jiran maaliif? Isaan ta'uma siyaasaa Ihaadeeg keessa deddeemu irratti waan fuulleeffatanii jiran natti fakkaata. Taphni suni politikaa keessatti the first act is to secure your base. Beezii kee ummata kee yoo harkatti hin qabatin ummata kee immoo harkatti qabachuudhaaf nageenya isaanii fedhii isaanii eegsisuu danda'uu qabda. Nageenya isaaniitiif fedhii isaanii odoon eegsisin wanni ati siyaasaan ati sadarkaa biyyaatitti taphachuu dandeessu hin jirtu. Kanaaf opiniyoon hawwii qabaachuu dandeessi. Ihaadeeg keessatti akkas goone maal goone tapha siyaasaatiin injifannee waan akkasii kun hin hojjetu. Ummanni kee nagaa hin argatin ummanni kee ajjeefamaa taphni ati taphattee mo'achuu dandeessu hin jiru jechuudha. Kanaaf hojiin abdiin nuti qabnu hojiin guddaan immediately mootummaan naannoo Oromiyaa gochuu qabu ummataaf ifa godhuu qaba. Waraana federaalaa Oromiyaa jeeqaa jiru nama keenya ajjeesaa jiru kana isaan affeere moo humnaan seene? Yoo isaan affeeran maaliif? Poolisii Oromiyaatitu nagaa eegsisuu dadhabe moo? Ummata Oromootitu humna poolisii Oromiyaatii fi milishaa Oromiyaatii ol tahe moo? Nageenya Oromiyaatitu humna nageenya Oromiyaatii ol taheeti waraana federaalaa affeeranii? Yoo affeeruu baatanoo humni federaalaa kun yoo seenu tarkaanfii akkamii fudhatan? Challenge godhanii jiranii gama seeraatiin. Kana dhiheessuu danda'uudha qaban jechuudha. Kana uummatatti himuu danda'uudha qaban. Kana yoo kan himne taate akka itti fudhannu OPDO fi mootummaan naannoo Oromiyaa waraana kana harka lafa jalaatiin akka affeeranitti uummatas kan ficcisiisu kana keessaa akka harka qabaniitti ifaan ifatti uummatatti kan labsamu kan himamu ta'uu jala murree himuu barbaanna. Maaliif akkuma namuu beeku yeroo waan gaarii dalagan jajjabaadha jennee jirra. Yoommoo waan badii dalagan badii isaanii itti himuunii fi badii sanirratti akka adabaman gochuun dirqama ta'a jechuudha. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa saffisaan kana ifa uummataa godhuu danda'uudha qaba. Malee callisanii isaanii lakki ilaala amma barra inumaa araadaa ta'uudha barbaadan. Nuu miti kan nama ajjeese makkalaakaadha. Akka waan makkalaakaan samiirraa bu'eetitti. Nuu miti humna federaalaati. Hidhamtoota siyaasaa galakkisa lakki federaalatu harkaa qaba. Federaala keessa opiniyoon majooritiidha.
Okay? Humna qaban san bakka bu'ummaa qaban san hanga nu beeknutti opiniyoon ammallee qaama yaadde. Hamma nu beeknutti mootummaan naannoo Oromiyaa ammallee qaama mootummaa federaala Itoophiyaati. Mootummaa federaala Itoophiyaa keessaa kan lakkoofsan baay'inaan gumaachan humna guddaa ta'edha jechuudha. Takka nuti federaala keessa hin jirru jedhanii uummatatti himani. Yaada keessa hin jiru jedhanii uummatatti himani. Yookaan heeraaf seera biyyattiin qabduun fayyadamanii falmaa godhaa jiran uummatatti himani. Kana yoon ta'in kawlattuu yaaxaaqqasuun sun hin ta'u. Gama tokkoon aantummaa uummataa mul'isa. Gama kaaniin uummata ficcisiisaa deemuun gan kubbaa ta'uun ayyamamuu hin danda'u jechuudha.